على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن أما بعد. يا معشر الشباب، أحييكم بتحية الإسلام وبتحية أهل الجنة في الجنة، وأقول لكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota dargaggootaa fi barattoota magaalaa Shaashimannee, gootota keenya, goota Islaamaa, goota sabaa, goota biyyaa, baga Rabbiin guyyaa har'aa akkasitti dirree kanatti walitti nu qabe alhamdulillahi rabbil aalamiin. Akkuma dirree kanatti walitti nu qabe dirree aakiraas nabii walitti nu haa qabu. Yaa dargaggoota Islaamaa, dargaggummaan islaamummaa keessatti iddoo guddaa qaba. Dargaggummaan islaamummaa keessatti iddoo guddaa qaba. Rabbitu dargaggootaaf iddoo kenne, nabiitu dargaggootaaf iddoo kenne. Dargaggoonni islaamummaa keessatti hum sufaraa'u l-islaami wa qaadatu juyuushihi wa haamilu liwaa'ihi. Dargaggoonni islaamummaa keessatti ambaasaaddara islaamaati. Jaratu islaamummaa barsiise. jaratu ergaa islaamummaatiif ergaa nageenyaa aalama guutuudhaan geessise. Dargaggootatiyyuu alaabaa islaamummaa kan baattotu, alaabaa islaamummaa kan qabeetu dargaggoota. Ergaa islaamummaa hunda kan baree barsiisaa ture dargaggoota. Kanaaf dargaggoonni keenya, dargaggoonni islaamaa iddoo ofii qabdan, iddoo keessan beekuun barbaachisaadha. maaliif yoo jenne Rabbi Qur'aana keessatti dargaggoo qofaatti baasee suuraa kaafteetataa ture beektan innahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum hudaa gaafa jedhu dargaggoo addatti baase. Maaliif? Dargaggoon ergaa addaati qabu. Dargaggoon itti gaafatamummaa addaati qabu. Dargaggoonni dalagaa addaati qabu. Itti gaafatamummaa addaati qabu. kanaaf islaamummaan iddoo dargaggummaa dura kaasee dura jalqabe. Nabii keenya biras kan dhaabbatee Nabi Muhammadin alayhi salaatu wasalaam gargaaraa kan turee fi tumsaa kan turee fi nasaraa kan ture dargaggoo waan ta'aniif yaa dargaggoota islaamaa na dhagaa jirtu. Wali dhagaa jiree tabbee keenya tabbaasa. Kakaataa ofirra kan nuufatame. Salaata walii salaanna imaamonni keenya ulamoonni keenya jiru. Aduu ishee isin jiraachuu argine irraan keessummaa itti dhaabatan hiriyaa jamaa kanaaf aduu jalaa gattaa malee isin yaadanii si bira dhufanii yoo isin kan jalaa kaatanii dhaabbatan aduu danda'a. Kan guyyaa qiyamaatu rabbi jalaa nama baasu kanaan ol oo'a. Ulamaa'iin kun as ni jiranii salaata walumaan salaatamaa taatet ganaa jira kun Munashid Abdurrahman Hussein Injiinar faan akkasuma Sheekh Mustafaa faan Ustaaz Muftii Sheekh Ali faa ganaa fatwaallee qopheeffadhaa isiniin jechaa jirra. Kunuunsaan waliin. Dargaggoota keenya dhagaa tabbee keenya tolkaata. Maashaallah. Dargaggoonni islaamummaa keessatti iddoon keessan guddaadha beeka. Iddoon keessan jabaadha beeka. Islaamummaa kana aalama guutuutti kan barsiisee kan geesse ergaa islaamaa isinii beeka. Waraana islaamaa hoogganee qabsoo guddaa kan godhaa ture isinii beeka. Alaabaa islaamaa kan baattatee aalama guutuudhaan geessise dargaggoota beeka. Nabii keenya mirga isaanii bira dhaabbatanii, bitaa dhaabbatanii, fuulduraan dudduuba dhaabbatanii nabii keenya kan narsare, kan tumse, kan gargaara islaamummaa kana kan bira dhaabbate dargaggoota beeka. Islaamummaan dhiiga dargaggootiini, lafee dargaggootiini, lubbuu dargaggootiin dhaabbate beeka. Kanaafuu dargaggoonni keenya warri dhiiraa warri dubartii amaanaa nurra jiru, amaanaa isinirra jiru beekuu qabdu. Kana yeroo hunda waan isin yaadachiifamu isiniif yaadachiisu mala haaraa isin barbaachisuudhaan miti. Kanaafuu ulamoonni keenya gurguddaan majlisni keenya Itoophiyaadhaa fi hoogganni majlisaa keetii keenya abbaan keenya Sheekh Haji Ibrahim Tufaa hoogganaan keenya kan majlisa federaalaatii fi akkasumas abbaa ummata muslima Itoophiyaa kan ta'an dargaggoon biyya kana keessatti dargaggoo muslimaa ijaaramuu qaba jedhanii dargaggoo kana ijaaranii kaawunsilii dargaggoo islaam
keessatii fi qabsaa'uu qabaa jiran dargaggoon islaamaa kun sabaan osoo waliin qoodiin ilaalcha adda addaatiin osoo waliin qoodiin naannoo osoo waliin qoodiin dargaggoon inni kaaba jiru inni kibba jiru inni baa jiru inni dhiya jiru tokkummaadhaan ka'ee diiniyaaf tumsuu qaba kanarratti dargaggoo ijaaruu qabdu nuun jedhanii muudama nuu kennanii dargaggoo ijaaraa jedhanii du'aa nuu godhanii eeyyama nuu godhanii baajeta nuti kan nuu kennanii gorsa nuu kennanii dargaggoo kaawunsii islaama Itoophiyaa ijaaranii jiru yaa ummata islaamaa kun yeroo tokkoffaa biyya kana keessatti Itoophiyaa kana keessatti yeroo jalqabaatiif dargaggoon kaawunsii yaani haala kanaan ijaaramuun yeroo jalqabaati yaa ummata keenya dargaggoo keenya beeka kanaaf kaawunsii dargaggoo kun muudama erga gaafa fudhate kaasee halkaniif guyyaa osoo hin boqatiin mana isaa dhiisee dalagaa isaa dhiisee qabsoo guddaatti seene maaliif waa hedduu dhuma'eeti jira waa hedduu dudduubatti haftee jira abbaa biyyaa taanee biyya qabaannee biyya dhabnee lammaffaa taane qabeenya qabaannee qabeenya irraa argatanne osoo bulchuu dandeenyu bulchiinsa irraa argatanne osoo nageenya barbaadnu waraanni nutti barame hoggaanedha biyya keenya irratti garba taane amantii keenya bilisummaadhaan geggeessuu hin dandeenye ummata bartattii 50 ol taane abbaa biyyummaa dhabnee biyya keenya keessatti biyya keenya biyya abbaa keenya biyya akaakayyuu keenya biyya itti dhalannee guddanne keessatti keessummaa taanee turre kanaaf waa hedduu waan nutti hafee jiru waan ta'e deebifachuudhaan halkanii guyyaa qabsoo jalqabneeti jirra kanaaf dargaggoo Itoophiyaa musliima guutuu ijaaruudhaaf sochiitti jirra biyya adda addaa filannee sochii godhaa turre sochii nuu goone keessaa tokko as magaalaa keenya magaalaa Shaashimannee gootota keenyaa dargaggoota keenyaa waliin sagantaa guddaa turre guyyaa 4 asitti tireeningii kenninee waraabee jalqabnee Shaashimannee itti aansinee Asidaamaa deemnee Arbaa Mincii deemnee Baahardaarii deemnee achii kaasnee gara Wallagga deemnee eeggadda immoo argamtanii jirtu gara biyya Amaaraa deemnee achii amma Tigraayii fi biyya adda addaa Somaaliyaa Affaariin deemnee dargaggoota islaama Itoophiyaa ijaaruu qabnaa jennee sochiitti jirra ijaaruutti jira yaa ummata kana yaa ummata keenya yaa dargaggoota keenya yoon kana ijaaru iddu booda rabbiiti booda gargaarsa rabbiiti isinii waliin ijaarra maaliif jennaan Allahu qaala linabiyyihi huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bilmu'miniin rabbi nabii ammaal